ija keessaa baasanii ijji keessaa rarra'ee asirra jirti ijji kun keessaa bu'ee asirratti jechuudha. Akkanatti jedhan akkanatti asirra qabatee akkasii fuudhaniiti mana yaalatiin nu fide. Baajaajii keessatti akkasii qabdee bar. Dantaa sin qabanii barin beeytaa miree uummata Masrii. Uummanni Masrii jechuun wallaahi namummaan akka isaanii saree baalagee namuma sinse'an uummata baqataa kan sanuu bara amma mucaa amma du'e kan dubartii maratu itti ol duudee bar mataa isaa falattee xaarmusiidhaan yaa habiibtii xiyamee dubartiin mara bar faamilii tajjeeseenii bar mucaa yaa adda baafadhuu baadhullee. Faamilii? Ka dubartii mara cafacafteeni bar dubaraaf dhiiratu ajjeeseni wallaahi. Sira mucaan baajaajii hojjetamoo suppermaarketta qabamoo mana nyaataati moo maal inni? Laa mana nyaataa qabanatti hin fakkaatu. Bar kalema kana isaa waliin abbaa warra kiyyaa waliin turani. Laa mucaan baajaajii oofa baajaajii oofa. Ijoollee manteena takka takka baajaajii mama bitanii oofan tana takka osoo itti dhiisanii itti jiraatanii baqa wallaahi. Wallaahi bar sanuu si sodaachistee baajaajii illee sirraa fudhatti bar. Bar rakkoon isaanii baangaadhaan nama ciccirtii xaarmusiidhaani. Mucaan amma onneerra waraananii ni bar. Maala biiftii mullaacii jala kana kaayatanii deemanii dhiyoo tanaan mullaacii as jala kaatee kun harka akkana gootee waaqaa ni dhalate taanaan arrabaan as jala baafti. An bar coraan irratti waa barama wallaahi karaa kana gubbatti yoo isaan arge bar akkana gajjadee akkana bira lubaan ummata kana wallaahi. Ummata mee mullaacii waantu jala kana kaatee deemamee albee namaan kanan kan. Millaacii jettaa waan agartee waan qaama namaatiin qaqqalanu mara isaan afaan keessa as keessa kaatanii deeman. Waa jetteef isaan si baafatan bakka ummate ka isaanii. Bichaa rabbiin nu haa eegu wallaahi. Ani wanni bo'ee beekinni rifadhe beeytee ijoollee arfan tana waliin hin beeytaa mitire. Wallaahi lubbuu tasinna rakkatte rabbal kaaba. Mucaan kaduu illee garaana nyaatee lubbuu ijoollee afurii qabeetan jira kophaa kiyyan jira jechuudha adduu ulfaataadha beeytee. Wallaahi. Ati maanaan hin bahin barri illee yoo sitti tumanii jiran hin banini. Hin banu silaa imaaraan tun ofiifuu girri qabde. Yaa barri yoo sitti tumanii jiran hin banini wannan jedhini. Jiru dhaabatee jira. Makiinaadhaan dhaabatanii jira. Akkam jiru? Hin dhagayama. Eessa jirtu? Jechuun bakka rabsha bakka maqaanni jiru san jirta moo eessa jirtu? Sila maali koo ijoolleen onna itti ijoollee teennan jedhanii? Sila maalirratti qoy? Mucaan baajaajii oofasoo? Saadaan maalirratti qalameeree jechuun maal baajaajii irratti karaarra wal dhabamoo maali rakkoon? Okay, dura dhuunfamaa wal lolan. Okay, dura dhuunfamaa wal lolanii booda biraa deemee nama yaafateeru. Maal jechuun mucaa yeroo wal lolan sanni dha'ee harkatti baafate moo? Afaanumaan.
اوكي هاي. امم. يعني عن جد حسيتي جسمك فرق بشهر؟ ايه عم بوقف على ايدي. بدكم سكر؟ أنا لا ثانكس. Do you love me? Do you need me? Do you? انا باخد شوية سكر. نسكافيه 2 in 1 قهوة وكريمر بس، أما السكر على ذوقك. Mucaan dagate ka afaanii walitti dudubbatanii bira lufe mucaan dagate yookaan qubaan qabu. Ayyee. Ama namni birootis qaqalame jedhanu. Reeffi mucaa mana yaalaa galee. Aadaa silaa nama dila sanii waraanteetiin akkamittuu dabare. Tuunoo ijoolleen waan waraannamtees. Mucaan leeta galgaluma kana du'e. Abboo rabbiin isin haa eegu rabbii jedhaati keessattuu isin warri wanna jettan kun rabbii jedhaati ufee ga'ani karaa wallaahi. Baajaajii ijoollee Oromoo yoo yaabbadhee deemu lubbuutu natti dhufaa deema wallaahi. Akka isaan karaatti itti godhatan yoo laalan bas. Wallaa rabbiin isin haa eegu karaa yoo deemtan rabbii jedhaa ufee ga'a. Yoogaatti dhiisaati ta'a rabbii waan isin jiraachisuun hin dhabu. Ay, ishii bakka asii dawalamee xiqqoo jedhamishi. Ana simiin irra cufate wallaa. Mata foonii bakka miskoolis ishii godhaani kaarti.